Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jala jirtu baga jiraattanii waan nagaa jiraanya rabbiin bakka jirtan hundatti isin hafteef katu isiniin jedha. Egaa obboleeyyan keenya rabbitti wanti guddaa ta'e hin jiru. Halqoos shaaros ni danda'a gooftaan kaaliqaati. Egaa sakandii muraasa keessatti alama biyya hamma kana dhaabama suuraa taasisee dhiise dhabama taasisee dhiise kanuma keessatti immoo kan ruhii isaa rabbiin silanan tarrabsiisaa in ajjeesuudhaaf itti iffinne kan jedhe immoo kanuma keessaa ruhii isaa baase. Egaa subhaanallaa dandeettii isaatiin dhagaa naga kanaatti jigee dhagaa naga uummanni amma naga'utti jigee achi keessaa ruhii ijoollee sabiyyii ruhii ijoollee gurguddoo nama jabaa keessaa tarrafee kan bahee jira. Subhaanallah, allahu akbar, takkiir. Rabbiin danda'a dhaga waa hunda keessaa nijaa nama baasuu ni danda'a. Egaa warree musliimallee ta'an rabbiin mukfiraa kadhadhaa fi bakka jirtan hundatti jannata fuuldusin isaan asimatu rabbiin. Haalli badiisa keenyaa gaa cimaadha. Yaa uummata keenya kan argitanii ruhiin keessa yoo laafuu didde subhaanallah ibidda jahannamaatu ijaan laalaa ruhiin keessan hin laaftu jechuudha. Namni kan argee rabbii isaatti jallate, namni kan argee rabbii isaa yaadachuu baate wallaahi wanti gaa isa taa'ee isa eeggatu waa cimaadha. Kanarraa akkan uummanni hafe irraa baratu yookiin akka irraa sodaa isaa godhatu qixaaxee jira rabbiin. Inshallah nutti hin dallani, wallaahi nutti hin dallani. Dallansuusaa addunyaa irratti nurratti hin hiikini. Guyyaa nan dallana jedheen nuyyuu murteeffatee taa'e guyyaa sana danda'a dhaabboo kaaliqa samaawaatiti kana hardii kana qabee dhaabu kan dachee kana qabee dhaabu gargaarsa nama tokko malee, gargaarsa qaama tokko malee. Egaa isatti hammamii miti ruhiin namaa aga ruhii mixiitu ittiin ulfaattu salphoodha. Rabbiin egaa wanjala keenya hundayyuu guyyaa yawmal qiyaamaa isinii baasa jedheetuma achumatti nuuf kaa'e. Akiraa irratti amaa isinitti fiduu ifa isinirraa hin baasuu bineensa isinin taasisu jedhee kanaaf guyyaa itti nu qophaa'etu jira. Uummanni keenya kana laaltanii kanarraa waa hedduudha kan barattan. Dandeettiin rabbii warri dandeettii rabbiillee ittiin hamanne jira kana keessatti. Egaa asumaana warrillee dandeettiin rabbii akkami kan jedhu kanarraa hubattanii beekuu dandeessu, hirribarraa dammaquu dandeessu. Rabbitti xiqqoodha. Wanti hunduu bakka jirtan hundaayyuu socho'aa dammaqaa, diinitti dammaqaa. Siyaasa ol nyaachuu, siyaasa sobaa, siyaasa zulmii, siyaasa zinaa kanarratti hundaa'uu dhiisaa. Warreen qullaa asirratti dirree miidiyaa irratti qullaa tiktook irratti baatee surree dirattee maaloo keewwattee uf garsiiftu kun kulliin keessa rabbii keessa sodaadha. Bakka jirta sanatti balaa isin irratti buuse isin fixuu danda'a. Rabbiin guyyaa yawmal qiyaamatiif isiniif ol qophaa'ee taa'a malee akiraa irratti akka isin barbaaddan akka jiraatan isiniif godhee jira. Har'a isiniif wanti isinitti eenyu jedhu hin jiru jechuudha. Egaa yoo dallane immoo gaafachii dallane akkuma kuno socho'a lafaa taasisee qilleensarra taasisee akkuma tokko tokkoon alama tokko balleessee alama tokko irraa kaasee dhiisa. Subhaanallah asirratti gaa waa hedduudha kan nuti barachuu dandeenyu. Kanaafuu faayyaadannoo astagfirullaa baay'isaa siyaasa minqinxiroo miidiyaa kanarratti baatanii ati maalodha jettee wal harrabsitu. Subhaanallah jedhi zakrii godhi yoo kottuun keellee dhufte wallaahi galaa kee qabattee deemta ishee.
galaa kee waan tokko guduunfattee deemta waan har'a hojjette malee boru sii dhiyaachuu hin danda'u. Guyyaa yoo malqaama wanta hojjette hunduu mazgaba irratti barreeffamee dhufa. Iqraa siin jedha qaraata. Kan hin qaraanes kan qara'es guyyaa sana wanjala ofii ni qara'a. Waan silaa hojjete waan silaa dabarfate yoo keeriidhaan deemte atuyyuu gammadde. Yommuu kasharriin bichaan kitaaba kee guutu ta'e ati kan jahannama xool nahaarii xool umrii keetii aga jireenya silaa waggaa jireenya keetii aga jiraattu ibidduma jahannamaa keessa rabbis jiraachisa. Innaa egaa obboleeyyan keenya rabbii keenya sodaannu sodaa rabbii godhadhaa. Astagfirullaa jedhaa. Wal nyaachuu dhiisaa. Wal nyaachuurraa wal qixxeessaa. Siyaasa dhiisaa. Eebeluu sana godhee jechuu sana ta'e jechuu wal nyaachuudhuma. Walamii, zulmii, zinaa kana hundarraayyuu of qusadhaa isiniin jedhaa. Kana isiniif dhaama dabarsuun isiniif barbaade. Kanarratti yoo waan tokko sammuu keenyatti seenuu baate wallaahi namni kun sammuu isaa keessa hin galle ruuyin isaa yoomayyuu kan laaftutiin jechuudha. Na rabbiin ruuyii keenya haa laaffisuu, sodaallee nuuf haa kennuu. Warri du'e kan ammoo jannata rabbiin haa milkeessuu, ruuyii isaanii jannataan haa milkeessuu. Warri immoo kana keessa jira ruuyii isaanii rabbiin haa tarrabsiisuu. Kan cinqii meeqa kana keessatti cannaqamee ruuyii isaa baatu jira. Wallaahi machii sakralumaatii rabbiin nuuf haa salphisuu. Nuti hunduu qadaa keenya eeggannaa yeroo mazgabni keenya nu waamte kootuun keenya gaafa nu waamte qajeeludha. Namni wal hambisullee hin jiru, wal jaallatus wal jibbus wal hambisuun hin jiru. Egaa cinqii duniyaa irratti rabbiin nu cinqii isaa jalaa nu haa baasuu. Machii sakarnamuuti illee nuuf haa laaffisuu. Akkasin isiniin jedhaa du'aa godhaa rabbii kadhadhaa harka keessan ol qabaa yaa rabbi jedhaa rabbitti bu'aa. Kanaan walitti rabbii keessan kadhadhaa rabbii keessan sodaadhaa. Sodaa rabbii taqullaa rabbii keessan akka sodaattan hundi keessan iyyuu wallaahi musliima warri taatan wallaahi rabbii keessan sodaadhaa. Rabbii keessan yaadadhaa bakka inni jiru. Rabbi maal naan jedhaa. Namni sodaa namaa qabu rabbiin illee sodaata wallaahi. Namallee sodaadhaa. Namni maal naan jedha jechuu uummadhaa. Yoo nama sodaanne illee rabbii keenya illee siraanna. Rabbii keenya illee ni yaadanna. Rabbis namas yoo sodaachuu baanne walqixa yoo ta'e lafatu bada. Lafatu zulmiin badaa. Lafatu zinaan badaa. Lafatu ameetadhaan badaa. Lafatu jibba xilaachadhaan badaa. Kanaafuu walaa gorfannuu. Kanarratti subhaanallah rabbiin danda'aadha. Mootii halqaa shaaraa dhaabaa uumaa. Egaa maqaan isaa kan 99 hin danda'amaa hundaayyuu isiniin jedhaa. Akkasii isiniin jedhaa turtii kana isin wajjin gochuudhaaf nagaan naa taa'aa. Nagaan naa jiraadhaa bakka jirtanitti. Amtuu ammataan isin tuqanii isiniin jedha obboleeyyan koo. Kanarratti yoon hamaa dubbadhes afootu lella naa jedhaadha. Nagaan naa ta'a.